Daawud Ibsaa irratti ajjeechaan qindaa'uun godhamuuf jira fakkaata. Hidhattoonni mootummaa dhukaasaa akka banan dhaga'amaa jira. Kaadiriin mootummaa immoo duula Jaal Daawud Ibsaa diina Oromooti jedhuun ammana tana jalqabanii jiru. Oduu amma nu ga'e. Manni jireenyaa Hayyi Duree ABO obbo Daawud Ibsaa waraana mootummaan cabsamuu fi naannichatti dhukaasni cimaa akka dhaga'amu jiraattonni naannoo sanaa dubbataa jiru. Galgala kana waraanni mootummaa toora mana jireenyaa obbo Daawud Ibsaa marsuun naannoo sana irratti sochiin kamuu akka hin taasifamne jiraattonni naannoo sanaa dubbachaa jiru. Qondaan adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa kan ta'e namni OMN'f yaada kenne sodaa adda akka hin qabne dubbate. Waan nutti dhufu hundaa dandeenye kaayyoo bilisummaa Oromoof aarsaa kaffalu arra miti dur of qopheessine jechuun sodaa kamiyyuu akka hin qabne hin dubbata. Erga har'a guyyaatii obbo Daawud Ibsaa maal keessa akka jiru quba hin qabu jedha namni kun. Qondaalli kun haalli amma toora mana isaanii jiru ulfaataa ta'uusaa odeeffannoo bilbilaan argate quba akka hin qabnes ni himama. Waraanni bakka sana buufate hedduu ta'uu fi meeshaalee gurguddoo konkolaataan waraana naannoo sanatti marfamuu himama. Yeroo ammaa kanatti manni jireenyaa obbo Daawud Ibsaa waraana mootummaatiin cabsamee ol itti seenamee jiraachuu kan himu namni kun isa dura dhukaasni dhaga'amaa akka tures ni dubbata. Halkan kana waan dhalachuu malu hin beeknu kan jiru namni kun erga manni cabe booda bilbilli nama mana sana keessaa hundaa cufaa ta'uu isaa uummatni naannoo sana dammaqinaan akka hordofu dhaamee jira. Qondaalli ABO bilisummaa Oromoo kun obbo Daawud Ibsaa fi naannoo mana isaanii keessa jiran gara alaatti akka gadi hin baafamne ergaa taasifamanii ji'a tokko caaluuf akka adeemu gabaasuun keenya ni yaadatama jedha OMN. Obbo Daawud Ibsaa dabalatee namoonni biroon mana isaanii keessa jiran bilbilli isaanii cufaa waan ta'eef isaan argachuu hin dandeenye jedha gabaasi kun kan OMN. Qeerroon birmannaa fi naannoo mana jireenyaa Hayyi Duree ABO obbo Daawud Ibsaa deemanii irratti dhukaasni baname. Mana jireenyaa obbo Daawud Ibsaa Finfinnee naannoo Bisraat Garbil jedhamutti argamu halkan kana waraana mootummaatiin weeraramuun humna cabsanii ol itti seenuun qaamolee mootummaa sababeeffatee qeerroon Oromoo gara naannoo mana jireenyaa isaaniitti imalaa jiru. Qeerroon bakka sana qaqqabatanii waraanni mootummaa irratti dhukaasan ga'aazii imimmaanessoo fi bittimsuun yaala jiraachuu maddi keenya gara sirraa himee jira. Naannoo Charchi Garbeel jedhamutti dhukaasni jiraachuu kan himu maddi keenya kun namootni lafoo deeman akka garasitti achi hin dabarreef bakka bakkatti itti hafamanii jiru jedha. Hayyi Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa irratti ajjeechaan qindaa'uun godhamuuf jira fakkaata. Hidhattoonni mootummaa dhukaasaa akka banan dhaga'amaa jira. Kaadiriin mootummaa immoo duula Jaal Daawud Ibsaa diina Oromooti jedhuun ammana tana jalqabanii jiru. Gaan hordoftootaa fi kabajamtoota maatiiwwan chaanalii keenyaa guyyaa har'aa oduun ammaaf qabanne kanuma waan ta'u jala bu'uun kan isinitti himnu ta'a. Ammasitti nagaan tura.